Yooyyaa akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa akkam jirtu an Dr. Gamteessaa Moosisaati. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba dhiita'uu xannacha afuuffee fincaanii yookaan benign prostatic hyperplasia isa jedhamu wal faana kan ilaallu ta'a. Dhiita'uun xannacha afuuffee fincaan jalaa kan uumamu yogguu seelonni xannacha piroosteetii jedhamu qixa sirriin ol guddatanii fi baay'atan kan uumamu yommuu ta'u, inni kunis umuriin yogguu dabalaa adeemee fi dhiirota irratti kan mul'atu akkasumas sababii hormoononni qaama hormaataa inni tokko dabalaa inni kabiraan immoo hir'ataa adeemurraa kan ka'e kan dhufuu danda'anidha jechuudha. Inni kunis umurii wajjin wal qabata. Xannachi kunis yommuu dhiita'aa adeemu afuuffee fincaanii jalatti waan argamuuf fincaan afuuffee fincaanii keessaa gara alaatti karaa ujummoo fincaanii akka gadi hin baane waan ittisuuf akkasumas infekshiniin afuuffee fincaanii keessatti deddeebi'ee akka uumamu cirrachi afuuffee fincaanii keessatti akka uumamuu fi ujummoo fincaanii yeroo baay'ee deddeebi'ee akka dhiita'uu fi akka hubamu akkasumas illee dalagaan kalee akka inni hubamuuf ga'ee guddaa taphata jechuudha. Sababiin dhiita'uu xannacha piroosteetii kanaa maali isa jedhuu fi dhibeen kun dhiirota qofa irratti kan mudatu ta'ee yeroo umuriin dabalaa adeemu sababii xannachi piroosteetii kun yommuu umuriin dhiirotaa dabalaa adeemuu fi hormooniin qaama hormaataa isaanii wal caalaa yookaan inni tokko baay'achaa inni kabiraan immoo xiqqachaa adeemurraan kan ka'e ni guddataa jechuudha. Guddinni xannachichaa ujummoo fincaanii keessa fincaan sirriitti akka hin dabarre waan ugguruuf afuuffee fincaanii keessatti fincaan akka kuufamuuf inni kunis immoo rakkoolee fayyaa adda addaatiif akka saaxiluuf sababii ta'a jechuudha. Wantoonni nama saaxilan yookaan immoo risk factors jedhaman maal fa'aadha isa jedhuuf umuriin dabalaa deemuu, umurii waggaa 40 ol ta'uu isa jechuudha. Umuriin waggaa 40 ol ta'uu, maatii keessa namni dhibee akkasiin yaalamee beeku jiraachuu, dhibee dhukkuba sukkaaraa qabaachuu, dhibee dhukkuba onnee qabaachuu, ulfaatinni qixa sirrii ol ta'e yookaan obesity inni jedhamu jiraachuun isaan kun wantoota dhiita'uun xannacha afuuffee fincaanii jalatti argamu akka inni dhiita'uuf sababii ta'an yookaan immoo nama saaxilanidha jechuudha. Mallattooleen dhiita'uu xannacha piroosteetii kanaa yookaan benign prostatic hyperplasia jedhamu kanaa maal fa'i isa jedhuuf fincaan ujummoo fincaanii keessa akka sirriitti hin yaane gochuu irraa kan ka'e fincaan sirriitti fincaa'amuu diduu, xiqqoon deddeebi'anii fincaa'uu, fincaan ariifachiisuu garuu sirriitti bu'uu diduu, halkan fincaan deddeebi'anii fincaa'uu yookiin dingata fincaan ofirratti fincaa'uu, fincaan fincaa'uu jalqabuu fi rakkachuu yookaan fincaan fincaa'uu dadhabuu jechuudha. Inni kan biraan fincaan sirriitti ba'uu diduu fi sirriitti dhumuu diduu inni jedhamu dhumarratti sirriitti qulqullaa'ee bu'uu diduu jechuudha. Inni kan biraan fincaan utuu quba hin qabaatiin bu'uu yookaan incontinency inni jedhamullee jiraachuu ni danda'a. Inni kan biraan qunnamtii saalaa gochuu dadhabuu yookaan sexual dysfunction illee jiraachuun ni mala jechuudha. Sirni narvii afuuffee fincaanii to'atu hubamuu yookaan miidhamuu irraan kan ka'es sirni marsaa fincaanii sirriitti gulaalamuu dhiisuu ni danda'a yookaan fincaan to'atamuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Yaalaa fi kunuunsa nama dhibee dhiita'uu xannacha piroosteetii yookaan benign prostatic hyperplasia jedhamu qabuuf taasifamu maali isa jedhuuf namoota dhiira umuriin waggaa 50 ol ta'e yoo fincaan bu'uu dide yookaan gariin malee ba'uu dide hatattamaan gara mana yaalaa akka deeman gargaaruu gorsuu fi kallattii qabsiisuu. Inni kan biraan qorannoolee ogeessi fayyaa isin ajaje raawwachuu akkasumas gorsaa fi ajaja ogeessa fayyaatiin kennamu hojiirra oolchuu. Inni kan biraa malli yaala dhibee kanaa karaa qorichaan ta'uu danda'a waan ta'eef qoricha ogeessi fayyaa isin ajaje sirriitti fudhachuu. Inni kan biraan malli yaala dhibee kanaa opereeshinii yookaan sarjarii ta'uudhaan xannacha afuuffee fincaanii jala jiru sanaa fi dhiita'ee argamu kana dhibamsiisuu yookaan immoo achi bakka kaasuun ni danda'ama. Bifa akkasiitiin yaalamuu ni danda'a. Kan biraan hordoffii ogeessa fayyaatiin taasifamu yeroo hundumaa hordofamuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoolee walxaxaa dhibee dhiita'uu xannacha piroosteetii yookaan benign prostatic hyperplasia jedhamu kana yerootti yaalamuu dhiisuurraan kan nama qabatan
yookaan rakkoolee walxaxaa yerootti yaalamuu dhiisuurraan dhufan yookaan complication inni jedhamu tokko fincaan bu'uu diduurraan kan ka'e ujummoon fincaanii guutummaatti ugguramuu yookaan immoo gonkumaa fincaan ba'uu diduu jechuudha. Inni lammaffaan cirrachi afuuffee fincaanii keessatti illee uumamuu ni danda'a. Inni sadaffaan afuuffee fincaanii dhiita'uu, madaa'uu fi kan kana fakkaatan ni jiraata. Inni kan biraan rakkoo walxaxaa infekshinii afuuffee fincaanii deddeebituu taate yookaan yeroo yerootti namatti deddeebi'u jiraachuu. Rakkoo walxaxaa inni kan biraan miidhaa guddaa kalee irraan ga'u, dalagaan kalee akka hubamuu fi sirriitti fincaan gulaaluu dadhabuurraan dalaga isaa akka inni sirriitti hin dalagne gochuurraa kan ka'e kidney failure inni jedhamu dhufuu ni danda'a jechuudha. Miidhaa guddaa afuuffee fincaanii irratti illee fiduu ni danda'a. Yeroo ture immoo gara kaanseriitti jijjiiramuudhaan rakkoolee fayyaa baay'ee walxaxaa ta'eef rakkisaa ta'e fiduu ni danda'a jechuudha. Maloota ittisa dhibee dhiita'uu xannacha afuuffee fincaanii jala jiru yookaan benign prostatic hyperplasia maal isa jedhuu fi yeroo baay'ee dhibeen kun umuriin dhiirotaa yogguu dabalaa adeemee fi saalaan dhiira ta'uu qofarraan kan ka'e kan nama qabatu waan ta'eef gonkumaa ofirraa ittisuun waan hin danda'amu yookaan waan danda'amu miti. Ta'us garuu of eeggannoolee barbaachisoo ta'an gochuun gaarii ta'a. Fakkeenyaaf of eeggannoolee akka ulfaatinni qaamaa akka garmalee hin daballe yookaan obesitiin akka hin jiraanne gochuu, yeroon qorannoolee barbaachisoo ogeeyyiin fayyaa kan isaan nu ajajan yookaan nu gorsan raawwachuu baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas dhibeelee fayyaa armaan duratti eerre kanneen akka onnee, sukkaaraa fi kan kana fakkaatan yoo jiraatan sirriitti qoricha hordofuu fi yaala barbaachisaa ta'e gochuun gaariidha. Kanarraa hafe garuu dhibeen kun dhibee umurii wajjiniin adeemuu fi dhibee dhiira ta'uu qofaan nama mudatu waan ta'eef ittisuun gonkumaa hin danda'amu, raawwatee hin danda'amu jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa sagantaan hubannoo miidiyaa fayyaa hawaasaa keenya irraa asuma irratti raawwata. Sagantaa biraatiin haga wal agaruutti nagaatti galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif laayik, sabiskiraayib gochuudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaa keenya itti aanuuni waa'ee dhiiguu fiixee udduu yookaan hemorrhoid kan jedhamuu fi namoota baay'ee irratti rakkoo kan fidaa jiru dhibee fayyaa kana viidiyoo biraatiin qabadhee isiniif dhiyaachaa jira. Itti dhiyaachuudhaan dhaggeeffachuudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsattanii mana keessan teessanii fayyummaa keessan akka eeggattaniif kabajaan isin affeerra jechuudha. Waan nu dhaggeeffattaniif yeroo hundumaa wajjin waan jirtaniif